Irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii waraana weerartuu PP irratti fudhatu jabeessee itti fufee jira. Akka kanaanis kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaa keessatti abdiif gaaddisni saba Oromoo woboon zoonii kibbaa Cibiraan Gooroo Dugdaa, Buttaan Baddaa Magaadaatii fi Carii Burqaa waliin ta'uun lukkeelee diinaa aanaa Bulee Horaa ganda Burqaa Arbichootti Ariyee Boollatti yommuu naqu tokko ammoo Fayyaa Qawwee wajjin dhuunfatee jira. Gama meeshaatiin qawwee aakaamaa 2 irraa boojuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon tarkaanfii isaa itti fufuun zoonii Lixaa godina Buunnoo Beddellee ona Daaboo Aannaa bakka Caammanii jedhamutti tarkaanfii laalessaa kaleessa waaree booda fulbaana 15/2022 fudhateen waraana bilchiginnaa gariin ajjeesuun gariin ammoo madeesseera. Waraanni bilchiginnaa gara godina Buunnoo Beddelleetti dhufuun aleelamte kun kan torbee darbe Abiy Ahmad xiyyaaraan magaalaa Jimmaa keessatti buusee ture akka ta'e barameera. Irree fi gaachana uummata Oromoo kan ta'e woboon zoonii kibbaa Konyaa Gujii Lixaa Cibiraan Gumaabaas Tuulaa Soorroo aanaa Bulee Horaa ganda Gaadduu Yaabaasreetti kaleessa fulbaana 15/2022 ganama saayitii 2 irratti waraana faashistii Abiy Ahmad uummata Oromoo gidirsuu fi saamuuf duula qindaa'aa tolfattee dhufte irratti tarkaanfii laalessaa woboon fudhateen nama 20 ol irraa yommuu ajjeesu nama 17 madeesseera. Guyyaa har'aa fulbaana 16/2022 humna diinaa reeffaaf madoo guuruuf konkolaataa 10 oliin Bulee Horaa dhufte woboon duratti darbee haxxee hidhuun saayitii 12 humna diinaaf konkolaataa isaanii waliin nama 31 ol dhabamsiiseera. Hanga gabaasni kun qindaa'etti humni rukutamte kun bakkuma lolamte buluun reeffaaf madoo waliin rakkataa turte. Tarkaanfii woboon fudhatu hanga bilisummaa fi walabummaatti itti fufa. Asfame kan fulbaana 16/2022 isiniif dhiyeessaa Annimoona Faayisaati. Sabboontonni ilmaan Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo woboo diinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan ilmaan Oromoo maadhee abdii bilisummaa jalatti gurmaa'an godina Lixa Wallaggaa Ona Begii ganda Beengaa irraa gumaacha qarshii 10,000 woboof taasisaniiru. Jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo biyya Yaman Konyaa Radaa Gurmuu Urjii gumaacha marsaa 26ffaa doolaara Ameerikaa 9,830 akkasumas namni maqaan isaa Huseen Umaree Billisee jedhamu dhuunfaan doolaara Ameerikaa 170 waliigalatti doolaara 10,000 gumaachanii jiru. Ibsa ejjennoo armaan gadiis baafatanii jiru. Yeroo ammaa kana jabina qabsoo keenyatu diina keenya biyya keessa fi alatti akka raacha gannaatti iyyisiisaa jira. Waan injifannoo woboon galmeessaa jiru kana milkeessuuf yoomiyyuu qophiidha jedhan. Sabboontonni ilmaan Oromoo maadhee maqaa waliigala magaalaa Shaashamannee jedhu jalatti gurmaa'an woboo diinagdeen jabeessuuf qarshii 10,000 gumaachanii jiru. Deeggarsi diinagdee ittuma fufuun sabboontonni ilmaan Oromoo maadhee Baabiiftuu jalatti gurmaa'an woboo diinagdeen jabeessuuf qarshii 2,000 moonaa qabsoo qaqqabsiisanii jiru. Jaarmiyaan maadhee urjii qabsoo ba'aa Oromiyaa qabsoo hidhannoo irraa qooda fudhachuuf maadhee fi dhuunfaan ijaaramanii qabsoo irraa qooda fudhachaa jiran marsaa 6ffaaf woboof qarshii 7,300 gumaacha taasisanii jiran akka kanaan. Aanaa Kombolchaa irraa maadheen Bishaan Dambiyaa qarshii 4,600 maadhee Ayyaantuu Dagaa lakkoofsa 1 fi 2 qarshii 1,300 maadhee Usmaayyoo Muusaa qarshii 500 Jaaljaarraa Adam magaalaa Ararirraa qarshii 500 Jaalsaalii Yusuf magaalaa Ararirraa qarshii 500 dhaabaa woboof gumaacha taasisanii jiru. Jiraattuun biyya Kuweet Boontuu Saayid kan jedhamtu jiraattuu dhuunfaa maallaqa Itiyoophiyaa 6,200 mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii gootee jirti. Maadheen Liiban Dirree Galfataa Jaatanii Alii Tandhuu akkuma kanaan dura buusii isaan kan ji'aa itti fufuun buusii ji'a fulbaanaa shilingii Keeniyaa 36,500 gumaachuun buusii ji'aa kana malee dirqama cinaan laatameef akka itti laatametti ba'uun hidhannoo waraanaa 2 hidhachiisanii jiru jechuun
Gabaasa ajajaan olaanaa ABO WBO har'aata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera. Nutis naguma nagaa saabayyoo jirtu Aqaafan Fayyeraan jedhama har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa miseensa waraana mootummaa PP ganuun waraana bilisummaa Oromoo harka laadhachuu keessan dhageenya isiniif bilbiluutti jirra. Mee eenyummaa keef gahee hojii keetii dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsi. Ishii anis yaala kallaqaan jedhama. Humna addaa jedhama. Godina lixa aanaa beegiirraan kaleessa ba'aa torba irratti waraana bilisummaa adda Oromootti dabalame. Ayyee miseensa humna addaa Oromiyaa godina lixa Wallaggaa aanaa beegiirraa kan baate mee jalqaba akkamiin gara moonaa humna addaa Oromiyaatiin tajaajiluutti hidhatte? Dirqamaan akka deemtan jedhanii gandarratti olii kennu ari'aa turanii burjaajisaa turanii achii booddee tooba kan jirru achi nu qabanii deemnee mana leenjii gallee afur leenjinee edda baanee amma kunoo guyyaa 20ffaa keenyadha. Ayyee isin akkuma isin leenjiseen jalqaba godina lixa Wallaggaa aanaa beegiitti isin bobbaasee jira jechuudha. Ayyee mee egaa yeroo achi turtan waraana bilisummaa Oromootti kan maqaa moggaasaa oolan hedduutu jiru. Akkamiin isin simate waraanni bilisummaa Oromoo maaliin isin simate jaalalli waraanni bilisummaa Oromoo isiniif qabu mee akkamiin ibsitaati? Jaalalli isaan ittiin nuyi simatanii baay'ee kan sirriitti kan fudhatama qabudha. Bakka sirum akka maatii keenyaa ta'anii bakka nu baachuuf jecha dhabe bakka sirum bakka akka malee nu jaalatanii nu simatanii nutis illee isaan jaalannee meeshaa qabnu wajjin nuti itti dabalamnee nu simatan haala gaariidhaan nu simatan. Akkamittiin bahuu dandeesse mee akka ati baatuuf immoo maaltu si kakaasisi? Akkaataan ittiin bahuu barbaade ani dhufnee gaafa mana leenjiitii baanuu hidhannoos mana waan tuffanni nu tokko nuun kennamne ala bullaa bakka mishirii qabne rooba keessa qorran jennu bakka siqaa argine homaa bakka hidhannoo naamni jiru ijoolleen hidhannoo qabatan jiru waraan tokko bakka homaa qophaa'ina lolaayyuu miti bakka. Yeroo ammaa baay'inni waraana humna addaa Oromiyaas ta'ee makalaakiyaa waraanni mootummaa PP kana gara waraana bilisummaa Oromootti baqachuudhaan harka isaaniitti laadhachaa kan jiran heddummachaa jiru. Sababiin isaa maal jettee yaaddaati akka keetti? Sababiin isaa bakka mootummichi akkuma nu leenjisee bakka homaa kuban qabu bakka sirma goodaa jirra bakka isin jenneeti. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif waan fiddanii dhuftan qabdu isin? Qabna lama taane kilaashii lama hidhannoo tokko kaartaa qawwee tokko faana. Ayyee miseensa humna addaa Oromiyaa achitti hafanii jiraniif mee maal dhaamta waan ofii baratteerraa waan isaaniif dhaamtu qabda? Isaanis wanti dhaamu akka kootti isaanis bakka ba'anii akka Oromummaa isaanii waraana adda bilisummaa Oromootti makamanii akka keenyatti bakka nageenyaan tasgabbiidhaan akka isaan faana jiraatan hin bara. Ayyee haalli mootummaan amma keessa jiru maal fakkaata? Mee gama dinagdeenis ta'ee siyaasaan maalirra jira? Waan hubatteerraa dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsi. Haala inni keessa jiru irratti baay'ee gadi bu'aadha. Homtuu bakka baay'atumayyuu qabanatti hin fakkaannu homtuu hin jiru bakka ijoollonni illee nu wajjin illee jedhanii uffatuma humna addaallee hidhatanii jiran uffata idileetiin ba'aa jiru. Uffanni humtuu hanqate. Ayyee dirreen waraanaa ta'ee jira. Oromiyaan yeroo ammaa uummanni Oromollee rakkoo hamtuu keessa galee jira. Mee waan kanaaf maaltu falataa jetta? Uummata Oromoo immoo maaltu rakkina kana keessaatii baasa jettee yaaddati? Uummata Oromoo kana tokko ta'ee tokkummaadhaan bakka waraana kana dabalame wal jajjabeessee waliin akka bakka waliin wanni ta'u. Ayyee miseensa humna addaa Oromiyaa keessaa bahuun waraana bilisummaa Oromootti harka kee kan kennatte karaa har'aata biyyoolessa Oromiyaa argamtee yaada kee dhaggeeffattoota kee